Ardii jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan Shumeedha. Guyyaa har'aa qabadhee kanan isinii dhiyaadhe akkaataa itti appilikeeshinii exit exaamii irra deebitanii fudhattan waliin ilaalla jechuudha. Adeemsa iyyannoo qormaata bahiinsa biyyaalessaa bara 2015 kan fudhattanii jirtan irra deebiitiin fudhachuudhaaf maaltu isin barbaachisa? Akkamitti iyyannoo sana raawwachuu dandeessu kan jedhu sana waliin ilaalla waan ta'eef tokko tokko odeeffannoo jiranii maaltu nu barbaachisa akkamitti guunna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa akkuma argaa jirtanii tokko tokko isaa isteeppiitiin akka ilaaluuf isinii mijatu akkaataa kanatti outline godheen jira. Garagalmeetti toon darbiin dura wantoota nu barbaachisan beekuu waan qabnuuf inni jalqabaa smartphone ta'uu danda'a, taabileetii ta'uu danda'a, laaptooppii yookaan deeskitooppii isiniin barbaachisa jechuudha. Iyyannoo kana onlaayinii guutuudhaaf inni garbiraan divaayizii qabnu kanarratti yookaan bilbila qabnu kanarratti yookaan taabileetii irraa yookaan laaptooppiis haa ta'u deeskitooppii maashinii qabnu irratti biroozarii nu barbaachisa jechuudha. Achiin booddee inni sadaffaa yuuzarneemii bara darbe ittiin qoramtan. Yuuzarneemii ittiin seentanii exit exaamii sana yookaan qormaata bahiinsaa sana ittiin raawwattan sana yuuzarneemii isiniin barbaachisa. Tarii yoo yuuzarneemii keessan dagattaniitu ta'e wantoota kana arfan isiniin barbaachisaa jechuudha. Maqaa jalqabaa keessan spellingii Ingiliffaatiin yookaan qubeeffama afaan Ingiliffaatiin isa sirrii ta'e maqaa abbaa keessanii maqaa yuunivarsiitiitti exit exaamii fudhattan yookaan yuunivarsiitiitti xumura barnoota keessan raawwattanii inni garbiraan muummee yookaan dipaartimentii barachaa turtan sanallee barbaachisaa jechuudha. Maal gochuudhaaf? Dagachiisuudhaaf. Yuuzarneemii bara darbe ittiin fudhattan kan dagattanii yoo ta'e wantoota kan isiniin barbaachisaa kan yaadattan taanaan garuu wantoota kana raawwachuun nu barbaachisu jechuudha. Inni afuraffaan appilikeeshinii teelebirrii yookaan shoort koodiitiinis kaffaluu dandeenya garuu karaa salphaa ta'een appilikeeshinii teelebirriitiin akkamitti kaffaltii raawwanna kan jedhu sanallee isiniin agarsiisa jechuudha. Inni garbiraan qarshii 500 qarshii Itoophiyaa 500 nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu qarshii keessanis teelebirrii irratti qopheeffachuu danda'u qabdu jechuudha. Teelebirriitii waan ta'eef kaffaltiin kan raawwatamu qarshii 500 qopheeffachuu qabdu jechuudha. Gara viidiyoo keenyatti darbuudhaaf liinkiin nu barbaachisu isa kamii kan jedhu ishee kana exam.ethernet.edu.it kan jettu kana nu barbaachisaa jechuudha. Ishee kana nu barbaachisaa. Isaan kana wantoota barbaachisan kan description boxii irratti illee isinii kaa'a. Viidiyoo yuutuubii jalatti description boxii irratti wantoota isin barbaachisan kana hunda isaaniiyyuu achi keessa waan kaa'uuf achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Gabaabsatti gara iyyannoo keenya piroosesii gochuutti haa deemnu. Akkuma jalqaba isinii kaase bilbila yookaan taabileetii haa ta'u laaptooppii qabaachuu qabdu. Ani laaptooppii irratti isinitti agarsiisuuf waan ta'eef laaptooppii qabadheen jira. Achi biroozarii kan jennu isaan kana. Biroozarii gaafa jennu biroozarii baay'eetu jiru garuu isaan keessaati waan muraasa isaan kuni yookaan bilbila keessan irratti haa ta'u waanuma feetanii fayyadamtan jechuudha. Biroozariin interneetii search injiinii nu fayyadu jechuudha. Biroozarii kana keessaati tokko isaa maashina keenyarraa yookaan divaayizii keenyarraa qabna taanaan tokko isaanii pirooses goonee jalqabsiisuu dandeenya jechuudha. Amma kan isiniin agarsiisu kiroomii ofirraa waan qabuuf laaptooppiin kiyya kiroomii kanaatiin isinii piroosii jalqabsiisaa jechuudha. Kiroomii keenya hin banannaa. Bannee akkuma jalqaba isinii kaasee bakka kanatti isheen kun nu barbaachisi jechuudha. Liinkiin kun yookaan hidhata kana nu barbaachisti yookaan harkaan barreessuu dandeenya. Bakka kanatti exam jennee .ethernet .edu.it kan jettu erga raawwattaniiti
enter kan jettutti buutu jechuudha yookaan search kan jettutti buutu. Akkuma argitan bakka kanatti diiteeyilii kaa'ee jira jechuudha. Bakka kanatti mata duree irratti akkuma argitan an application for prepared for students who have for national exit exam in the 2015 academic year and will sit for re-examination jedha. Irra deebi'anii fudhachuudhaaf kan qophaa'e jechuudha. So bakka kanattis ifatti kaa'ee jira. Application process jedhee bakka kanatti clearly kaa'ee jira. Inni kun tokkootii hanga shaniitti tarreessee jira jechuudha. Application process keenya tokkoffaa enter username. Username keenya galchuu qabna jedhee jira. Continue yeroo jettan check your detail. Gaafa username keessan gara mirgaa kanarratti bakka your username bakka jedhu kanatti gaafa galchitanii continue yeroo jettanii diiteelii keessan odeeffannoo keessan kan yuunivarsiitiitti guuttan sana sinii fidaa jechuudha. Diiteelii keessan cheekii gochuu qabdu. Dogoggora yoo qabaate illee bifa sirreessuu danda'amu jiraachuu waan maluu fi diiteeliin keessanii fi username isin galchitan sun wal fakkaatamoo waliin fakkaatu kan jedhu san sirriitti cheekii gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Erga diiteelii keessan cheekii gootanii raawwattanii continue yeroo jettani maal jedha paymentii raawwachuu akka qabdan payment reference keessan sinii kennaa jechuudha. Bakka kanatti paymentii gaafa username galchitanii jettanii username keessan kan bara darbee bakka kanatti gaafa galchitanii jettanii continue yeroo jettani odeeffannoo keessan diiteelii keessan sinii fida. Diiteelii keessan irratti mirkaneessitanii dhugumaan odeeffannoo sun kan keessan moo kan keessan miti kan jedhu sana erga laaltanii booddee payment process kan jettu gara gajjallaa jirti jechuudha. Gara gajjallaa erga username kana bakka kanatti galchitanii I am not robot kan jettu kun captchaan security akka robotii yookaan qaamni garbiraan akka access hin gooneef robotii akka hin taane ibsuudha waan ta'eef waan addaan qabu isheen kun gootu. So username keessan dagattaniitu yoo ta'e immoo maal gochuu dandeessu jalqaba isa kana paymentii erga continue jenne erga paymentii keenya raawwanneetii odeeffannoowwan update goonu muraasa hin jiraata jechuudha. Isa kana tokko tokkotiin orderiitiin waliin ilaalla waan ta'eef erga odeeffannoo keessan hunda edit gootanii yookaan sirreessitanii deebitanii confirmationiin jira jechuudha. Apply start applying kan jedhu odeeffannoo kan erga steppiiwwan jiran erga laallee jalqabuu dandeenya kan jedhu sana bakka kanatti start applying gaafa jennu bakka kanatti odeeffannoo keenya erga odeeffannoo waan hundumaa laallee irraa waan ta'eef gara apply gochuutti deemna jechuudha. Bakka kanatti exampleedhaaf namarraa username fuudheen jira. So isa sanarratti kan isinii hojjedhu username bakka kanatti galchuu qabna jechuudha. Username yoo dagattan garuu username yoo dagattani bakka kanatti forget username kan jettu jirti. Forget username gaafa jettani maal jedha? Akkuma argitani first name jechuun yuunivarsiitii yeroo barachaa turtani maqaa spellingii ingiliffaatiin first name keessan type gootu, father name keessan type gootu, yuunivarsiitii itti barattan yuunivarsiitiiwwan akka Itoophiyaatti jiran hundi isaanii drop down keessa jiru waan ta'eef isa kana filachuu danda'u qabdu jechuudha. Erga filattanii booddee department kan jedhu jira. Departmentiiwwan jiranii guutummaa guutuutti departmentiiwwan barnootaaf sadarkaa ministeera barnootaatti jiranii beekamtii qaban hundi isaanii galanii jiru waan ta'eef departmentii isa kami kan jettan san erga filattanii booddee get username gaafa jettanii odeeffannoo keessan daatabeezii keessaa kireessu check godhee gara fiduutti deemaa jechuudha. Sinii fidaa jechuudha. Your username is jedhee erga maqaa keessan galchitanii booddee sinii fiduu danda'a jechuudha. Erga sana goone back to login haa jennu. Gara loginitti deebinee nuti bakka kanatti username fakkeenyaaf sinii haa galchu. Username sinii galchee so bakka kanatti am not robot jettu kana ergan right gochisiise continue jedha.
akkuma argitan bakka kanatti odeeffannoowwan hunda isaaniiyyuu fidanii jiru jechuudha. Odeeffannoo first name isaa gaafa user name sirrii galchitan first name, father name, departmentii keessan, rizaaltii bara darbee fidanii jirtan illee hunda isaa isinii fidaa jechuudha. Bifa sanaan gara gajjallaa gaafa buutanii gara gadii yeroo buutanii bakka kanatti galmee waan raawwatee jiruuf inni kun success registration successful kan jedhu bakka kanatti process payment kan jettu gara gajjallaa kanan dhuftii jechuudha. Inni kun raawwatee waan jiruuf. So bakka kanatti maal gootu registrationii successful utuun godhiin dura process payment gaafa jettanii waan akka kanaa isinii fida. Gaafa process payment erga jettanii payment detailii keessan haala kana fakkaatuun your payment reference number is jedhee digitii 6 spellingii lakkoofsa qabaachuu danda'a, qubee gurguddaa ta'uu danda'a. Bifa sanaatiin wal keessa fidaa jechuudha. So isheen kun be careful. Applicationii payment referencing keessan baay'ee murteessaadha. Payment reference keessaniin kaffaltii teelee birrii hin raawwatan yoo ta'e akkasumaan qilleensa irratti qarshii keessan 500 nyaatamtu jechuudha. So payment reference keessan process payment jettaniitu erga username keessan galchitanii raawwattanii username erga galchitanii odeeffannoo keessan gaafa fidee jedhu garga jallaa process payment kan jettu jalatti dhufti waan ta'eef process payment sana gaafa tuqxanii payment detailiin sinii dhufa jechuudha. Payment detailii keessaati your payment reference number ishee jettu qabachuu qabdu jechuudha. Ishee qabattaniitu gara kaffaltiitti deemtu jechuudha. So gara kaffaltiitti deemuudhaaf gara bilbilaatiin siniin deebisa teelebirrii irratti step kamiin kaffaltuu kan jedhu sana gara sanaatti siniin deemaa jechuudha. So teelebirrii kaffaluudhaaf jalqaba applicationii keenya banachuu qabna normally tanii jettaniiti teelebirrii keessan erga bantanii jettaniiti reference numberii akkuma jalqaba sanii kaase sun reference numberii systemni generate sinii godhe sana beekuu danda'uu qabdu jechuudha. So haala kanaan gara kamii deemtu teelebirrii application erga bantanii gara jallaa home jalaati payment kan jettu kana payment kan jettu bakka kana payment gaafa kan jettu kana gaafa tuqxanii jettanii bakka kanatti gosoota paymentii gosoota paymentii wan jiranii fida jechuudha. Isaan jalaati education fee kan jettu gara gadii kana jirti. Bakka kana bakka maawuziin sinitti agarsiisaa jiru kana education fee kan jettu jirti. Education fee gaafa tuqxanii Minister of Education kan jettu gara jallaa jirti jechuudha. So bakka kanatti Minister of Education bakka jettu kana gaafa sin tuqxanii jettanii load sinii godha. Minister of Education maqaa guutuusaa sinii fida jechuudha. Isa filattu. Bakka kanatti insert reference number sinii jedha. Reference numberii kan system generate sinii godhe jechuudha. Bakka kanatti kan sinii galchuu qabdani. Kan generate sinii godhe gaafa galchitanii jettanii fakkeenyaaf bakka kanatti kan inni generate nu godhe jiru T Z N W haala kanaan erga guutee raawwadheeti next jedha jechuudha. Next yeroo jennu already paid naan jedha. Sini normally inni kun kaffalamee waan raawwatamee jiruuf waan ta'eef irra deebiitiin kaffaluun hin barbaachisu jechuudha. So next yeroo jettani paymentiif confirm godhaa siniin jedha adeemsisa. Paymentii keessan confirm yeroo gootanii meeseejiin kaffaltii keessan ibsu meeseejiin sinii dhufaa jechuudha. Meeseejiin karaa teelebirrii reference numberii sinii galchuu keessan kan ibsu siniin qaqqaba jechuudha. Isa kan gara erga kaffaltii keessan raawwattanii already paid erga jedhee maal fida notification yoo barbaadan notification teelebirrii jalaatii argachuu dandeessu. Notification teelebirrii irraa kaffaltii raawwachuu keessan bakka kanatti sinii fida. Yoo barbaadan immoo
yoo barbaadan immoo meeseejiitiin isiniin qaqqabaa jechuudha. Normaalii yeroo kaffaltii raawwannu meeseejiitiin nu qaqqabee waan jiruuf meeseejiin isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. Haala kanaan peementii Ministeera of Education irraatii kaffaltii raawwattaniitu 500 kan jedhu san erga raawwateetii gara gajjallaa resiitii nambarii keenya yookaan transaction nambarii keenya nuuf fida jechuudha. Erga peementii raawwanneetii maal gochuu qabna jechuudha. Verificationin nu eega jechuudha. So adeemsi kaffaltiitti kaffallu isa kana erga nuuf ergeetii maal koppii godhanna kan dhumarra jirtu transaction ID keenya yookaan transactionin gaafa raawwatamu ID keenya jechuudha. Inni jechuun gaafa teelebirrii liinkii gaafa isinii ergu bifa kanaan bantanii ilaaluu dandeessu. Risiitii jechuun ishee dhumarra jirtu kana. Ishee dhumarra jirtu kaffaltii yeroo raawwattan risiit nambarii keessan qabachuu qabdu jechuudha. Risiit nambarii keessan kan teelebirriin isinii kaffaltii raawwachuu erga ibseetii kan isinii erge koppii godhattu. Koppii gootanii gara maalitti deebitu gara biroozarii keenyaatti deebinaa jechuudha. Gara piroosesii keenya xumuruutti deemna waan ta'eef gara piroosesii keenya xumuruutti deebina waan ta'eef maal jenna already completed payment kan jettu kana bira dhuftu jechuudha. Gara saayitii keenyatti kaffaltii raawwanne irra transaction nambarii keenyas raawwanne irra waan ta'eef transaction nambarii keenyas teeleen nuuf ergeera waan ta'eef completed payment update your profile kan jedhu jira. Bakka kanatti maal goona update payment gaafa jennu update payment irra gaafa transaction ID keessan galchaadha kan jedhu. Transaction ID immoo kan teeleerraa fudhanne sana koppii goone maal goona paste goona. Bakka kanatti roobootii akka hin taane mirkaneessinaaf submit jenna jechuudha. Yeroo submit jennu maaltu dhufa? Bakka kanatti odeeffannoowwan keessan beezikii erga fidee jedhee maal godha? Erga odeeffannoo keessan fidee jedhee imeelii keessan, jendarii keessan, foon nambarii keessan, exam centerii akkasini update gootan yookaan irra deebitanii akkasini galchitan siniin gaafata jechuudha. So isa sana galchuu danda'u qabnaa jechuudha. Odeeffannoo waan kana galchuu danda'u qabnaa jechuudha. So isaan sana galchuu fi odeeffannoo keenya reedii gochuu danda'u qabnaa. Lakkoofsa bilbilaa keenya imeelii keenya imeeliin sun odeeffannoo ittiin username passwordin gara fuulduraatti nu ergamuu danda'u waan ta'eef isa sana of qopheessuu danda'u qabnaa jechuudha. So maal goona imeelii keenya erga qopheeffanne imeelii keenya properly type goonaaf jechuudha. Imeelii keenya hin galchina an namatu natti ergate waan ta'eef isuma sana hin galcha. Jendarii keenya hin filanna. Foon nambarii illee akkasuma hin galchina. Foon nambarii keenya hin galchina. Foon nambarii erga galchinee sentarii immoo eessatti yuunivarsiitii kamitti qormaata kana raawwanna kan jedhu san isa sana hin galchitu. Sentarii keessan iddoo isinitti dhiyoo jiru sana filattu. An fakkeenyaaf Addis Ababa yuunivarsiitii filadheen jira jechuudha. Addis Ababa yuunivarsiitii erga filattanii kaatanii yookaan yuunivarsiitii isinitti dhiyoo jiru erga filattanii jettanii update details kan jedhutti buutu jechuudha. Erga odeeffannoo kana guutummaa isaa erga raawwattanii update detail yeroo boom update detail gaafa jettanii maal jedhe detail update successfully jedhe jechuudha. Detailiin keenya successfully update nu ta'eera jechuudha. So guutummaa guutuutti haala gaariitiin xumurree jira jechuudha. So maal jedha bakka kanatti erga detailii sana ibsee you receive a username, password and any update via your email. Imeelii nuti bakka kanatti galchineerra itti odeeffannoowwan nu barbaachisan kan username, kan passwordii keenya changeewwan godhaman jijjiiraman godhaman kamiyyuu karaa imeelii isiniin qaqqaba jedha. Alternatively bakka kanatti kan isin hubachuu danda'u qabdan tarimmo yoo imeeliitiin isiniin qaqqabuudha baate bakka kanatti bakka exam centerii isin deemtani during announcement yeroo beeksisni yeroo qormaanni sun beeksifamu yeroo sana bakka sanaatis odeeffannoowwan username wajjin wal qabate passwordii wajjin wal qabate achi illee centerii sanaatii illee argachuu danda'u
ni dandeessu jedha jechuudha. So haala sanaan odeeffannoo barbaachisaawwan ta'an adeemsawwan iyyannoo kana sirriitti keerfulii irra deddeebitanii ilaaltanii yoo gaaffii yaada yoo qabaattan illee koomentii gochuu dandeessu. Irra deebi'een irratti isiniif hojjedha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa carraa gaarii isiniif hawwa. Yoo isinitti tole laayik, sabskiraayib, koomentii gochuudhaan na bira dhaabbachuu dandeessu. Galatoomaa.